karaa addaatiin waa kenna gaarii goonee galateeffannaa kunuunsa jaalalaa inni nu godheef kadhata godhameef garee goonee galateeffannaa hundi keessanuu kadhattanillee jalqabuun danda'ama. Gara qorannaa kennaatti guyyaadhaa yeroo seenneetiin jennu qorannaan kennannadhaa lammaffaa Tasalonqee boqonnaa 2 ta'a jechuudha. Gara kallattiidhaan gara qorannaa kennaatti seenneetiin jenna. Oduu isa Tasalonqee boqonnaa 2 lakkoofsa 2 jalqabini boqonnaa 1ffaa lakkoofsa 2 irratti yaada jedhu tokkotu jira. Mee dhandhee iddoo san wajjiniin dubbifanneetiin jenna. Waaqayyo immoo hunduma keenya yoo akka gargaaruuf macaafa qulqulluu banannee hundumti kennayyuu dubbii waaqaa wajjiniin qorachuu jalqabna jechuudha. Lammaffaa Tasalonqee boqonnaa 1 lakkoofsa 12 irratti yaada baay'ee murteessaa tokkotu jira. Mee 11 irraa dubbisaa. Kanaafis Waaqayyo keenya waamicha isaaf warra malan akka isin godhatuuf gaarummaadhaafis hawwa gaarii hundumaa hojii amantiis humna isaatiin fiixaan akka baasuuf yeroo hundumaa isiniif in kadhanna jedha. Kadhanni Phaawulos warra Tasalonqeetiif isiniif kadhanna jedhaaru dubbii baay'ee murteessaa. Tokko waamicha isiniif waamamtaniif kan maltan akka taataniif. Isa biraan mootu amantii keessaniif yookaan immoo hojii amantii isa humna qabu saniin fiixaan isin baasuuf Waaqayyo. Waamichaaf kan maltan ta'u hojii gaarii amantii kan fiixaan baaftan akka isin godhuuf jedha. Inni biraan mootu tuqaan baay'ee murteessaa lakkoofsa 12 irratti kanaan maqaan gooftaa keenya Yesuus isin biratti ulfina in argata jedha. Yoo maltan warra waamichaaf malan yoo taatan dhiigni gooftaa Kiristoos isiniif dhangala'uunsa gatii yoo qabaate jechuudha. Warra waamichaaf malu jechuun waamicha akkasumaan macaafa seenaa keessatti Maatewos keessattis akkasumas Luqaas keessatti seenaa Kiristoos dhiyeessu tokko jira. Seenaa affeerraa cidhaaf godhame jechuudha. Seenaa kana irratti namoonni cidhaaf malan jedhamanii affeeraman cidhicha irratti argachuu hin dandeenye. Sababni isaa wanti cidhichaaf kan hin malle ta'an fedha dhuunfaa ofii jireenya ofii mo'achuu hin dandeenye waan ta'eef. Dhumarratti jechicha akkana jedha. Warri cidhichaaf malan cidhicha irratti maal hin taane jedha. Hin argamne warra affeerraan godhameef kan hin malleef ta'anii argaman. Kanaaf gara karaatti bayaati warra karaarraa waamaa yeroo hin jiru argama jechuudha. Kanaaf kan akka hin taaneef warra cidhichaaf malan akka taataniif hojii amantii keessanii fiixaan akka baaftaniif kana Waaqayyo akka isin gargaaru hin kadhanna jedha. Kana gochuu kan dandeenyu immoo maqaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nu biratti maal argachuu qabu? Ulfina argachuu qabu. Ulfina argachuu qabu. Kanaaf Kiristoos akkana jedha Wangeelii Yohaannis 17:22 irraa ulfina ati naaf kennite isaaniif kenneera. Akka nu tokko ta'an isaanis tokko haa ta'ani jedheetiin jedha jechuudha. Dubbii baay'ee murteessaa. Kanaaf ulfinni isaa inni nu biratti ulfina argachuunsaa isin akka ayyaana Waaqayyo keenyaa fi akka ayyaana gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti isa biratti maal argattu jedha? Ulfina argattu jedha. Kun dubbii baay'ee ajaa'ibaadha. Inni nu biratti yoo ulfina argate nuti isa biratti maal arganna? Ulfina arganna jechuudha. Inni nu biratti ulfina yoo argate nuti isa biratti ulfina arganna. Ulfina argachuunsaa nu biratti ayyaana Waaqayyoo ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii. Tiin jedha. Maal jechuudha? Ayyaanni Waaqayyoo maalidha? Ayyaanni gooftaa keenya Kiristoos yoo dubbii baay'ee namatti toludha. Ayyaanni Waaqayyoo ayyaana jechuun waan nuuf hin malle yookaan immoo waan namaaf hin malle namaaf gochuu jechuudha. Ayyaanni Waaqayyoo ilma isaa gooftaa Kiristoos dabarsee nuuf kennudha. Ayyaanni gooftaa Kiristoos ammoo jireenya ofii dabarsee nuuf kennudha. Nuti immoo lallabni nuti lallabnu Kiristoos Yesuusin jechuudha. Kanaaf ayyaana Waaqayyoo yeroo jennu ilma isaa dabarsee nuuf kenna. Ayyaana nutti agarsiise. Kiristoos immoo ayyaana nutti agarsiise gaafa jennu jireenya ofii dabarsee nuuf kenne. Iddoo nuti du'uuf mallu nuuf du'e jechuudha. Kanaaf inni nu biratti ulfina argannaan nuti isa biratti maal arganna? Ulfina arganna jechuudha. Nuti isa biratti ulfina arganna jechuudha. Kanaaf jireenya keenya keessatti yoo isa affeerre yoo inni nu biratti ulfina argate nuti isa biratti ulfina arganna. Kanaaf Kiristoos akkana jedha. Gaafa Kiristoos Luqaas boqonnaa 9:26 ulfina ofiisaa ulfina abbaa isaatii fi ulfina ergamoota qulqullootaatti gaafa deebi'ee dhufu warra hadhanatti saalfataniis maal godha jedha? Isaanitti saalfadha jedha. Warra hadhanatti saalfanne hoo anis abbaa koo biratti ittiin saalfadhu isaanii jedha. Warri dhiiga kootiin uffata ofii miiccatan jedhee isaaniif dhugaa ba'a jedha. Kanaaf inni hadha nu biratti ulfina argachuu qaba. Gaafa inni hadha nu biratti argate nuti isa biratti maal arganna jechuudha? Ulfina arganna jechuudha. Ulfina arganna jechuudha. Kanaaf kana sammuutti qabannee gara lammaffaa Tasalonqee boqonnaa 2tti yeroo darbinu macaafni keenya qulqulluun yaada baay'ee murteessaa ta'e of keessaa qaba jechuudha. Yaada baay'ee murteessaa ta'e of keessaa qaba jechuudha.
Mee lammaffaa Tasalonqee boqonnaa 2:1 akkana jedha Phaawulos. Ammas obboloota koo waa'ee dhufa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fi waa'ee isa wajjin walitti sassaabamuu keenya akka beektaniif wannan isin kadhadhu qaba jedha. Waa isin kadhadha jedha. Wanti isin kadhadhu kuni tokko waa'ee dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiiti. Inni kunis waa'ee kana beekuun isteeppii biraa. Isteeppiin lammataa immoo isa wajjin maal ta'u walitti qabamu. Isa wajjin walitti qabamu, walitti sassaabamu. Dubbii garaagaraa argitanii waa'ee dhufaatii gooftaa Kiristoosii beekuun waan tokko inni biraa immoo nuti isa wajjin ammoo cicha irratti hirmaachuun warra waamicha isaaniif malee ta'uun waan biraadha. Namoonni baay'een waa'ee dhufaatii gooftaa Kiristoosii beeku. Garuu waamichi kan isaaniitiin malee ta'anii argaman. Warra Tasalonqeetiin akkas akka hin taane boqonnaa tokko keessatti isin dubbata. Ammas waa'ee isa wajjin walitti sassaabamuu keenya akka beektan barbaada jedha. Lakkoofsa 2 guyyaan gooftaa ammumayyuu dhufeera kan jedhu wanta Waaqayyo nutti mul'ise himuu keessaa dubbiidhaan yookiis caaffataan akka waan nu bira ba'eetti isa odeeffamu yaadni keessan dafee maal hin godhin irraafamin hin naasifaminaas jedha. Amma waamichi Phaawulos dhiyeessaa jiru maal hin ta'in hin naasifamin, maal hin ta'ina irraafamina, hin naasifamina. Waa'ee dhufaatii gooftaa Kiristoos ammumayyuu ga'eera kan jedhu dhiyeessaa dhufe immoo jedha. Nu biraa jedha. Nu biraa jedha. Waa'ee dhufaatii gooftaa Kiristoos ammumayyuu ta'eera ga'eera jennee isa nutti lallabu maal hin ta'ina hin naasifamina, hin raafamina. Dhufaatiin gooftaa Kiristoos maal ta'e dhiyaateera. Garuu maal hin ta'ina hin naasifamina, hin raafamina. Maal yeroo beekuutu nu bira jira waan ta'eef. Kaleessa yeroo laallu waa'ee guyyaa isin barreessuun maal miti barbaachisaa miti. Maal beektu waan ta'eef isin ijoollee maaliiti jedha? Ijoollee ifaati jedha. Tokkoffaa Tasalonqee keessattis bal'inaan laalaa turre waan ta'eef jechuudha. Kanaaf hin naasifamina, hin raafamina waan barraa'etu jira jechuudha. Ragaatu jira jechuudha. Tokkoffaa Tasalonqee boqonnaa 5 yeroo laallu dubbiin Waaqaa karaa keenyaaf ifa daandii kootiif ibsoodha. Wanta waan hundaatti ilaalu maali? Dubbii Waaqaatti barraa'eeras jedhuun. Jecha Phaawulos anis nin jedhan raafamtanii kana murteessinaa garuu ragaa qabaachuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e Phaawulos hin dubbata jechuudha. Waaqayyoon mormanii isa irratti ka'uun utuu hin dhufin inni hamaan seera malee jiraatu ilmi badiisaa sun utuu bakkeetti hin baafamin guyyaan sun hin dhufu. Kanaaf namni tokko karaa kamillee isin maal hin godhin jedha isin hin wallaalchisin. Isin hin wallaalchisin. Meeshaa lakkoofsa 3 kana Ingiliffaan dubbiseen itti deebi'a. Lakkoofsa 3 irra jiru kana akkas jedha. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come except their coming falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition, ilma badiinsa, the falling away. Yaada jedhuun jalqabeetiin jedha jechuudha. Inni maal dhaawuun ta'in utuu bakkeetti ol hin baafamin. Wanti karaa irraas jedha kufuu qabu waa'ee falling away isa jedhu kana booda tarii ilaalla. Waaqayyo mormanii isa irratti ka'uun utuu hin dhufin inni hamaan seera malee jiraatus ilmi badiisaa sun utuu bakkeetti hin baafamin guyyaan sun hin dhufu. Kanaaf namni tokkollee karaa kamiin isin hin wallaalchisin waan ragaa qabdu. Kiristoos waa'ee dhufaatii isaa yeroo dubbatu ragaa kenna. Mallattoon dhufaatii keetii maalidha jedhanii gaafannaan ragaansaa kana jedhe. Ammas ragaa kennaadha Phaawulos. Ilmi badiisaa maal ta'u qaba? Bakkeetti baafamuu qaba. Falling away. Wanti karaa irraa ka'u jira jechuudha. Gassinnee ilaalla waan ta'eef. Ilmi badiisaa kun eenyudha? Ilma badiisaa inni jedhamee jiru isa seera malee jiraatu. Isa seera malee jiraatu. Amma obsi qulqullootaa asirratti jedha. Warri seera Waaqayyoo eeganii fi warri amantii gooftaa Yesuus Kiristoos qaban garee tokko kun. Warri seera Waaqayyoo maal godhan? Eegan. Inni seera malee jiraatu immoo warra isa wajjin jiraatan garee biraa keessatti adda baasa jechuudha. Inni kun maal ta'u qaba? Ol bahee mul'achuu qaba. Isa harka jalaan hojjetaa jiru miti. Isa lafa jalaan hojjetaa jiru miti. Bakkeetti ol bahee mul'achuu qaba. Wanti karaa irraa isa ittisu yookaan akka bakkeetti isa baan isa dhooggu karaadhaa maal ta'u qaba? Kaafamuu qaba jechuudha. Kana booda inni ol bahee mul'achuu danda'u qaba. Garee ofii qabate. Seera Waaqayyoo kan mormu warri garee sanii jechuudha. Warri seera Waaqayyoo eegan warri garee sanii. Waaqayyoof ilma isaa gooftaa Yesuus Kiristoos seexantichaaf bifa fakkeenya yookaan immoo bineensichaaf bifa fakkeenya isaa garee isaa Waaqayyoof bifa fakkeenya isaa yookaan ilma isaa gooftaa Kiristoosiif garee isaa warra seera Waaqayyoo eegan warra amantii gooftaa Yesuus Kiristoosii qaban warra seera malee jiraatan gareen kunniin lamaan gargar ba'anii ol bahee mul'achuu qaba jechuudha inni garee kana. Yoo kana dhufa mul'achuun isaa ragaan maalidha? Mee lakkoofsa 4 dubbifnee amma 5 dubbifnee gaafii kana sammuutti keessatti qaban. Inni bakkeetti baafamuu jiru sun ol of qabuudhaan Waaqayyoon kan jedhamu
waanuma namni itti sagadu in morma. Ofuma isaatii Waaqayyo ofiin jechuudhaan mana qulqullummaa Waaqayyoo keessa taa'umsa in dhaabbata jedha. Eessa dhaabbata? Mana qulqullummaa Waaqayyoo keessa. Maalidhaan morma? Waaqayyo isa jedhamuun morma. Waaqayyo isa jedhamuun mormu jechuun karaa biraatiin seera inni namoonni naaf bitaman yookaan immoo warroonni naaf bulan hin eegan jedhu mormuudhaan jechuudha. Kanaaf seera Waaqaa diigu. Daani'el boqonnaa 7 lakkoofsa 23 irratti baraaf seeras maal godha? In jijjiira jedha. Bara jechuun baroota wajjin kan qabatu macaafa seera 10 keessaa maaltu jira? Seera arfaffaa waa'ee guyyaa sanbataa. Kanaaf seera Waaqaan diiga jechuudha. Guyyaa sanbataa diiguu jechuun dhimma guyyaa qofaa miti. Eenyutu sanbata kenne ka jedhu diiguutu. Fakkeenyaaf waa'ee guyyaa dilbataatii fi waa'ee guyyaa sanbataa namoonni yeroo dubbatan waa'ee dhimmicha guyyaati kan isaan dubbatan. Dhimma guyyaa caalaa immoo dhimma baay'ee murteessaatu jira. Eenyutu sanbata kenne? Kanaaf dhimma guyyaa dilbataa gaafa laallu eenyutu isa kenne ka jedhu. Kanaaf waanuma Waaqayyo jedhamu waanuma namni itti sagadu maal godha? In morma jedha. Guyyaa sanbataa morma jechuun isa sanbata kenne morma jechuudha. Waaqayyo guyyaa torbaffaa maal godha? In eebbise in qulqulleessa jedha. Gaaf kana mormuu maal mormuu isaati karaa addaatiin Waaqa isa guyyaa sanbataa kenne mormuu isaati jechuudha. Kanaaf waan itti sagadan waanuma namni itti sagadu in morma ofuma isaatii Waaqayyo ofiin jechuudhaan mana qulqullummaa Waaqayyoo keessa taa'umsa dhaabbata. Iddoon kun iddoo isaati mana qulqullummaa keessa. Waaqeffannaa isa dhugaa mana qulqullummaa keessatti godhamu hin jijjiira. Amma gubbaatti ol bahee mul'achuu qaba. Kanaaf guyyaan dilbata ol bahee maal gochuu qaba? Raafamuu qaba. Teesti ta'uu qaba jechuudha. Teesti ta'uu qabaatee hin jedha jechuudha. Teesti ta'uu qabaatee hin jedha. Kanaaf jireenya keenyaan of eeggannaadhaan dhugaan dhuga sobaan soba jechuutu nurraa eegama. Kanaaf guyyaan kun ol bahee gaafa mul'atu ana gaafa inni jedhee beeksisu kana jechuudha. Yeroon sun otoo hin gahin maaliin hin ta'e jedhu. Amma dhimmi sun ta'araa? Ta'a. Dhumti dhiyaateera. Sababni isaa guyyaan kun dhimmi guyyaa sanbataa qofaa miti. Dhimma eenyummaa waaqummaa jijjiiru ta'eeraam. Waa'ee waaqummaa irratti gaafiin kallattii garaagaraati. Tokko only Jesus jedha. Kunoo Jehovaa tokko qofa jedha. Inni kunoo Waaqa sadi jedha. Mucaan dhugaan garuu inni Waaqayyo Abbaa ilma isaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin waaqessuun Waaqa dhugaa akka ta'e Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 3 irratti Kiristoos hin dubbata jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 3 irratti Yohaannis afaan ofiitiin akkas jedhee dubbata. Tarii hundi keenyayyuu wajjinumaan laaluu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf dhugaa inni bakkeetti bahu maal ta'e jechuudha? Bakkeetti bahee mul'ata jechuudha. Sadiirraa Waaqayyo tokkicha isa dhugaa Yesuus Kiristoos argite beekuun isaanii jireenya bara baraati. Waaqa tokkicha isa dhugaa Yesuus Kiristoos isa argite beekuun isaanii jireenya bara baraati. Dhimmichi dhimma eenyummaa Waaqayyoo beeku. Boqonnaa 16 keessatti illee waa'ee ariisaa isin ajjeesu yeroo isin ajjeesan akka Waaqa tajaajilanitti isaanitti fakkaata kan jedhu sababni isaa ana yookaan abbaa koo waan hin beekiniif. Ana yookiis abbaa koo waan hin beekiniif jedha macaafni qulqulluun. Kanaaf dhimmichi amma dhimma xumura irra ga'eeru akka ta'eetiin jedhe hundi keenyayyuu adda baafnee beekuun baay'ee barbaachisaadha. Amma xumura irra ga'eera. Isa barraa'een socho'aa. Maal hin ta'inaa? Irraafamina isa jedhu isa barraa'ee gaafa qoranneet hin jennu waan hundumaa argineet hin jenne jechuudha. Lakkoofsa 5 irra gadhan yeroo dubbifnu yaada akkas jedhu argina. 4 irraa inni bakkeetti baafamuu jiru sun oluuf qabuudhaan Waaqayyo kan jedhamuun seera isaatiin isaan mormee bakka isaa buusa jechuudha. 5 irraa isaan isa kana utuma isin bira jiru akka isinitti hime hin yaadattaniire jedha. Utuma isin bira jiru isinitti himee ture jedha. Maal jedhee adda baasaa jedhee hojii ergamoota boqonnaa 17 lakkoofsa 23 irratti akkas jedhee jalqaba. Hojii ergamoota boqonnaa 17 lakkoofsa 23 irratti utuu hin darbu iddoo aarsaa Waaqayyo isaan beekamneef jedhee irratti caafame tokko nan argina. Isa kana maal godha jedha? Isinitti hima. Eenyummaa waaqummaa isatti waaqeffachuu qabnu adda baasee yeroo inni itti dubbatu argineet hin jenne. Hin yaadattaniire yeroodhuma isaatti akka inni mul'atuuf amma wanti isa ittisu tokko akka jiru beektu jedha. Akka mul'anne waan isa ittisu jira. Maali wanti isa ittisu? Bara dukkanaa keessatti addunyaa guutuu to'atee akka inni kiristaanota dhugaadhaaf jiraatan fayyadamee qalu kan isa taasise tokkummaa amantiif mootummaa. Tokkummaan amantiif mootummaa tokko ta'ee jennaan
badiinsi saba waaqaatiif caafii irra geera jechuudha. Bara dukkanaa keessa kanatu ta'e. Ammas irra deebi'ee bifuma wal fakkaatuun ergaa of eeggannaatu yookaan immoo ta'iinsa wal fakkaatu irra deebi'ee ta'a. Innis maalni tokkummaan amantiif polotikaa jidduu jiru ijaaramaa deemaa jechuudha. Daangaan amantiif polotikaa jidduu jiru maal ta'aa jira? Cabaa deemaa jechuudha. Cabaa deemaa jechuudha. Amantiin mootummaa irratti dhufee gaafa aangoo argachuu jalqabe jaarraa dukkanaa keessa kan hojjete caalaa marsaa lammataa irra deebi'ee hojjeta jedha Macaafni Qulqulluun. Kanaaf amma kun taara iddoo kamittuu jechuudha. Amantiin mootummaa gargaarsa gaafata. Mootummaan amantii dhimma barbaadu galmaan gaachuudhaaf amantii gaafata. Mootummaan jechuudha. Kanaaf daangaan cabaa kanaaf inni karaadhaa isa ittisu maal xaaree jiru? Karaadhaa kaafamaa. Yeroo san Phaawulos kan inni jedhaatu amma waan isa ittisu jira. Garaagarummaan amantiif. Polotikaan garaagarummaa waan qabu jechuudha. Amma garuu inni maal xaara? Bakkeedhaa kaafamaa. Amma bakkeetti deebi'aara jechuudha. Amma yeroon keessa jiru exactly yeroo kana keessa jirre. Hamminni inni dhokataan sun hamminni dhokataan sun kanumaan durayyuu hojii irra jira. Garuu inni hamaa inni amma isa ittisu amma karaa isaa duraa fudhatamutti hin mul'atu jedha. Durayyuu karaa jala maal ta'aa ture? Hojjetaa ture hamminni sun. Garuu amma wanti karaadhaa isa ittisu sun karaadhaa kaafamuuf ture. Amma maal ta'aara? Karaadhaa kaafamaa. Addunyaan guutuun akka addunyaan bara 2015 ammas baranas tokko ta'anii the father of the holy father jedhanii nama tokkotti yookaan immoo sirna phaaphaasii tokkotti harka kennaaf. Sirni phaaphaasii eessatti ijaaramaa? Waldaa keessatti, mana keenya keessatti, iddoo hundumattuu ijaaramaa deemaa. Mul'ata boqonnaa 13 keessatti namni hundinuu bifa fakkeenya bineensichaa maal godha? Inni ijaarrata jedha. Inni kun mana keessatti waaqeffannaa kennan addunyummaaf waaqummaa addunyaaf mana waaqaa dhugaa walitti makuun sirna phaaphaasii ijaaruu jedhama. Okay. Amma kana booddee jedha 8 irraa. Kana booddee inni seera malee jiraatu sun in mul'ata. Daangaan kun maal ta'a? In caba. Bakkeetti ba'ee of mul'isa. Yesuus gooftaan immoo hafuura afaan isaa keessaa ba'uun isa maal godha jedha? In ajjeesa. Mul'atti deebi'uu dhufuu isaatiin isa balleessa jedha. Mul'atti deebi'ee dhufuu isaatiin maal godha? Isa balleessa. Hafuura afaan isaa ba'uun maal godha? Isa qala. Hafuura afaan isaatii ba'uun Wangeela Yohaannis boqonnaa 20:22 irratti jireenya. Hafuura isaanitti baafatee hafuura qulqulluu maal ta'a jedheen fudhadhaa jedheen. Jalqabattis nama yeroo uumu hafuura maal godhe? Hafuura jireenya itti baafatee jedha. Garuu asitti hafuura afaan isaatii ba'u maal godha? Isa balleessa jedha. Luuki hafuura afaan isaatii ba'u qulqullootaaf jireenya bara baraa yoo ta'u cubbamoota ammoo in balleessa jechuudha. Kanaaf wanti waan ittiin dhala namaa balleessu ibiddi waan inni qopheesse hin jiru. Ka jiru maal inni? Ulfina isaati. Ulfinni isaa kun qulqullootaaf jireenya cubbamootaaf immoo badiisa ta'a. Inumaayyuu ibiddi bara baraa inni cubbamoota balleessu. Isaayyaas boqonnaa 33 lakkoofsa 14 irraa amma 16 yeroo dubbifne ulfina waaqaati. Waaqayyo ibidda dhaamne ibidda nama fixuudha. Isa wajjin kan jiraachuu danda'a eenyu fa'aa jedha? Qulqulloota jedha. Isaayyaas boqonnaa 33 lakkoofsa 14 irraa amma 16tti dubbifachuu dandeenya jechuudha. Dubbifachuu dandeenya. Isa dubbifnee kitaaba raajii irraa iddoo tokkoon isinii dubbisa jechuudha. Kitaaba raajii irraa iddoo tokko dubbifnee wajjiniin deebinee gara qorannaa keenya gara xumuraatti finna. Ilaamee Kiristoos gaafa deebi'ee dhufu maal jennee ture kanaan dura? Ulfina ofiisaa, ulfina abbaasaa, ulfina ergamoota qulqullootaatiin deebi'ee dhufu. Namoonni isa fuuldura dhaabachuu danda'an namoota hadha ulfina isaa kana karaa Kiristoosii wajjin tokko ta'uutiin argatanidha jechuudha. Kiristoos maal jedha? Akka nu tokko ta'an isaanis tokko haa ta'aniif ulfina kanaaf kennite maal godhe? Isaaniif kenneera jedha. Namoota ulfina kana qaban qofatu isa fuuldura dhaabachuu danda'a. Yoo ulfina kana qabaanne isa fuuldura dhaabachuu hin dandeenyu jechuudha. Isa fuuldura dhaabachuu hin dandeenyu. Baqannee fuula isaatii akka bannu kan godhu Kiristoos isa dhufu hin taane amala keenya amala isaa wajjin maal hin goone wal hin simne. 14 irraa akkana jedha. Cubbamoonni Tsiyoon keessa jiraatan naasuudhaan qabamu. Cubbamoonni Tsiyoon keessa jiraatan naasuudhaan maal godhu? Qabamu. Warri Waaqayyoon hin sodaanne hin ro'ma'u. Isaanii immuus nu keessaa eenyutu ibidda nama fixu bira jiraachuu danda'a? Nu keessaa eenyutu ibidda hin dhaamne kana obsuu danda'an jedhu jedha. Ibidda nama fixu, ibidda maal hin godhu? Hin dhaamne. Kanaaf ibiddi bara baraa, ibiddi hin dhaamne, ibiddi nama fixu kun eenyu? Eenyutu obsuu danda'a jedhanii gaafii gaafatu. Deebiin 15 irratti nama balleessaa malee jiraatu, nama wanta qajeelaa dubbatu, nama bu'aa karaa jal'inaa dhufu ceepha'u, nama gabbarsuu fudhachuu irraa harka isaa eeggatu, nama waa'ee nama ajjeesuu dhaga'uu jibbee gurra isaa cuqqaallatu, nama wanta hamaa ilaaluu jibbee dunuunfatu. Amala eenyutu kun? Amala qulqullootaati. Kanaaf qulqulloota ibidda hin dhaamne wajjin jiraachuu danda'a jechuudha.
Kanaaf qulqulloota ibidda nama fixu wajjin jiraachuu danda'a. Inni eenyuun Waaqayyoon kenna ibidda xapha godhuudha jedha. Ibroota boqonnaa 12:29 irraa. Kanaaf ibiddi nama fixu kan deebi'ee dhufu eenyuun Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ulfina isaati jechuudha karaa addaati. Ameen. Kanaaf cubbamoonni barabaraan maal godhu? Hin badu hiddiniif caafiin isaaniillee isaaniif hafu jedha. Sababni isaa qulqullummaa amala waaqaa ka ta'eetiin jedhe ulfina isaa maal waan hin taaneef adda waan hin qabneef. Mee kitaabni hafuuraa kana maal jedha? Akkamitti nu deeggara? Akkamitti nu deeggara? Kanaaf kitaaba raajii irra dhannee iddoo tokko wajjiniin dubbifanna. Desire of Age mee hundi kennayyuu dhannee dubbisuu dandeenya. Kitaabni hafuuraa waan kana sappoorti nu godha. Desire of Age fuula 107 keeyyata arfaffaa irraa dhannee ilaalla. Inni in all who submit, okay. In all who submit to his power, the Spirit of God will consume sin. Namoota isatti dabarsanii of kennaniif hafuurri waaqaa cubbuu maal godha? Nyaata, consume godha. But if a man cling to the sin, they become identified with it. Yoo cubbutti adda bahuudinni cubbuu wajjin laallamne jechuudha. Akkuma cubbuun badu bannanullee. Kanu balleessu waan nama balleessuu barbaadee hin taane namni cubbutti adda bahuu waan dideef cubbuu fiddi cubbuu baduu waan qabuuf hafuurri waaqaa kana balleessa jechuudha. 107 keeyyata arfaffaa irraa. In the second advent of Christ, the wicked shall be consumed with the spirit of his mouth and destroyed with a brightness of his coming. The light of glory of God, which impart life to the righteous, which slay the wicked. Argitanii humni yookaan immoo ayyaanni ifa waaqaa kan cubbamootaaf jireenya kennu cubbamoota maal godhan hin nyaata jedha. Kanaaf wanti dhufee dhala namaa lafarraa balleessu macaafni qulqulluun kan inni jedhu waan biraa waan dhala ofii uume ittiin balleessu dhuun taane ifa ulfina isaa kan mul'atu jechuudha. Kanaaf ifni ulfina isaa kan mul'atu nuuf jireenya akka kennuuf hadha Kiristoosii wajjin waliin maxxanuu qabna, hafuura Kiristoosii fudhachuu qabna, ulfina Kiristoosii fudhachuu qabna, akkasitti goora isaa dhaabanna jechuudha. Inni seera malee jiraatu sagalirraa. Kunis gochaa seexanaatiin wanta hojii aangoo milikkitootaa fi dinqii fakkaatanis maal godha hin dhufa jedha. Hojii aangoo eenyuutiin? Aangoo seexanaati. Kallattiidhaan mul'ata boqonnaa 13:4. Bineensichaaf yeroo sagadan eenyuuf sagadu jedha? Jawwichaaf bofichaaf sagadu jedha. Seexanaaf sagadu jedha. Sabni isaa aangoo isaa eenyuuf kenne waan ta'eef bofichatu bineensichaaf kenne waan ta'eef aangoo isaatiin milikkita dinqii hojjechuudhaan hin mul'ata. Ijoollee waaqayyoollee maal godhu? Humna isaatiin hojiitti yeroo ba'an innis dinqii hojjeta. Mul'ata boqonnaa 16:13 irraa hafuurota battiisaniin jechuudha. Hafuurri qulqulluudhaan ijoollee waaqa hojii yeroo hojjetan hafuurri battiin sun ammoo namoota qaban mallatteessaa akka isaan guyyaa kanaaf qophaa'an isaan taasisa. Warri baduuf jiran hundinuu immoo fayyuudhaaf dhugaa jaallatanii fudhachuu waan didaniif gowwoomsaa hamminaa hundumaan isaan irratti hin fida. Dhugaa fudhatanii maal ta'uu waan didaniif? Fayyuu waan didaniif. Filannoo isaaniitiin jechuudha. Filannoo isaaniitti isaan dhiisa jedha. Filannoo isaaniitti isaan dhiisa jechuudha gowwoomsa. Gowwummaan maal inni? Ogummaan jalqabni ogummaa waaqayyoon sodaachuudha. Egaa waaqayyoon sodaatanii akka macaafa qulqulluu keessa inni isa amanuu didanii gowwoomsaatti yookaan sammuu isaaniitti dabarsee isaan dhiisa. Kanaaf waaqayyo wanta dhugaa hin ta'in akka amananiif gochaa nama wallaalchisu isaaniitti hin erga jedha. Hin erga jechuun eegumsa ofii kan qara gowwoomsaa jalaa isaan eegaa isaan irraa maal godha jechuudha. Hin kaasa jechuudha. Gaafa inni eegumsa ofii isaa irraa kaase gowwoomsa sammuu ofiitiin kan seexanaatti kan addunyaatti dabarfamee kenna jechuudha. Warra jal'inatti gammadanii dhugicha hin amanne hundumaatti akka faradamu hin godha jedha. Warra maal godhan? Warra jal'inatti gammadanii dhugicha maal hin godhan? Hin amanne. Gaafa dhugaatti amanuu dinnu jal'inatti gammanne. Kun waan jirudha. 13 obboloota warra gooftaadhaan jaallatamtanii hafuuraan qulqulleeffamuudhaan dhugichatti amanuudhaan akka fayyitaniif waaqayyo warra jalqabaa godhee waan isin fudhateef nuyi waa'ee keessaniif yeroo hundumaa waaqayyoon galateeffachuun nuuf ta'a. Waaqayyo jalqaba nu fudhate, nu qulqulleessa, nu fudhate karaa eenyu? Karaa ilma isaa. Karaa ilma isaa. Akkasumas mootu karaa hafuura ilma isaa maal nu godhe? Nu qulqulleessa. Wangeelli Yohaannis boqonnaan 15:3 maal jedha? Dubbiidhumaan amma isin dubbadhe kanaan maal taatanii qulqulleeffamtaniitudha. Sababni isaa dubbiin ani isin dubbadhu jaajatame irraa jireenyas hafuuras waan jedhuuf jechuudha. Kanaan maal taatu? Warri qulqulleeffamtan hafuura qulqulluudhaan dhugichatti amanuudhaan kan fayyifamtan waaqayyo warra jalqabaa godhee waan isin fudhateef jedha. Nu waa'ee keessaniif yeroo hundumaa waaqayyoon galateeffachuun nuuf ta'a. Ulfina gooftaa jedha.
ulfina gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isinis akka argattanitti inni karaa wangeelaa isa nu isiniif finne kanatti isin waamee jira. Ulfina gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isinis akka argattanitti inni warra wangeela isaa nu isiniif finne kanatti isin waamee jira. Wangeela godhee akka lallabuuf eenyuun akkana jedha Galaatiyaa 1:5 irratti ilma sanatti mul'isa jedhee isuma wangeela godhee akka lallabuuf jedha. Karaa isaa immoo maal arganne? Ulfina arganne. Sababni isaa ulfina ati naaf kennite isaaniif kenne jedha Kiristoos. Kiristoos argachuun keenya ulfina argachuu kenna jechuudha. Kanatu akka jireenyaan jiraannu kan godheetiin jiru isa kana jechuudha. Isin waame jedha. Ulfina gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Isinis akka argattanitti inni karaa wangeela isa nu isinitti finne kanatti maal godhe? Isin waame. Eenyudha kan waame? Waaqayyo Abbaa. Maal akka argannu? Ulfina ilma isaa gooftaa Yesuus Kiristoos akka argannu. Amma gara mootummaa ilma isaa nu dabarse jedha Qolaasiyaas 1:13 irraa immoo. Egaa obboloota nana barsiisa dubbii afaaniitiin barsiisaan dubbii afaaniitiin yookiis ergaa caaffataatiin nu biraa isinitti darbetti qabamtanii jabaadhaa dhaabadhaa jedha. Qabamaatii jabaadhaa dhaabadhaa. Barsiisaan dubbii afaaniitiin yookaan barreeffamaan isa nu biraa isinitti darbetti qabamaatii jabaadhaa dhaabadhaa jedha. Ammas gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Waaqayyo Abbaan keenyas inni nu jaallate ayyaana isaatiin jajjabina barabaraa fi abdii gaarii nuuf kenna jedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Waaqayyo Abbaan. 1:12 irraa waan tokko dubbifnee ture. Lammaffaa Tasalonqee 1:12 irraa ayyaanni Waaqayyoo ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Ammas irratti maal jedha? Waaqayyo Abbaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu jaallate ayyaana isaatiin jajjabina barabaraa fi abdii gaarii nuuf kenna jedha. Innumti garaa keessan haa jajjabeessu hojii gaarii fi dubbii gaarii hundumaatti isin haa cimsu jedha. Amiin. Innumti nu waame sun. Innumti nu waame isin haa cimsu isin haa jajjabeessu jedha. Kanaaf dhugaatti qabannee dhaabanne guyyaa gooftaan Kiristoos ulfina isaa argatanii warra dhaabatan keessa tokko akka taanu Waaqayyo kan nageenya nuuf haa eebbisu eebbifamaa.